Tole walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummaa keenyas wajjinii walitti deebineeti kan jirru qindeessituu baankii dhiigaa Oromiyaa kan ta'an Aadde Samiraa Umar heeyyamamaa taatanii istuudiyootti waan argamtanii maqaa daawwattoota keenyaan baga nagaan dhuftan galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa isiniin. Hayyee egaa jalqaba irratti kaasuuf akka yaallee keessumattiyyuu dhimma arjooma dhiigaa wajjin wal qabateedha kan kaasnu baatiin kunis yookaan ji'i kunis immoo ji'a arjooma dhiigaa jedhamee moggaafameeti kan jiru isa kanaaf dhimma kana kaasanii turra mee fagaruu jalqaba irratti waa'ee barbaachisummaa arjooma dhiigaa irratti tu kaasnee gaariidha. Keessattuu arjooma dhiigaa yeroo jennutti akkamii haala kamiitiin ibsama isa jalqabaa kaasna. Okay, hayyee galatoomaa yaw arjooma dhiigaa yeroo jedhamu dhiiga ofii namni tokko ulaagaa dhiiga arjoomuu qabaatee fedhii isaatiin dhiiga isaa nama dhiiga barbaaduuf yeroo kennu namni sun dhiiga arjoome jedhamuu ni danda'a. Dhiigni kun kan arjoomamu namoota dhiiga barbaadaniifidha. Inni sun mana yaalaa keessatti ulaagaan isaa haakimiidhaan mirkanaa'ee namoota balaan konkolaataan irra gahu namoota haadholii keessattuu harki caalaan dhiiga kan fayyadaman haadholii da'umsa irratti dhiigni garmalee isaan irraa dhangala'uudha. Daa'imman sababa dhiigaatiin namoonni dhibee dhiigaa kaansarii qaban kunniin dhiiga fayyadamuu danda'u. Isaaniifidha dhiiga kan arjoomamu. Yaw akka waliigalaatti yoo ilaalle aadaan dhiiga arjoomuu ammatti yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa dhufus ammas garuu sadarkaa barbaadamu irratti gaheera jechuu hin dandeenyu. Ammas baay'ee hanqinni jira. Namni dhiiga dhabee sababa dhiigaatiin lubbuun isaa darbu yookiin rakkoo biraatiif saaxilamu ammas jira jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Aadaan dhiiga arjoomuu ammas ganaa kanaaf ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Hammi barbaadamuu fi hammi arjoomamaa jiru wal gituu dhabuudha kan mul'isu. Yeroodhaa gara yerootti fooyya'insi jira. Yaa kunis maaliidhaan wal qabata? Hubannaadhaan wal qabata. Hubannaan immoo yeroo tokkotti guyyaa tokkotti kan jijjiiramu miti. Hubannaa gaafa jennu namni waa'ee arjooma dhiigaa faayidaa barbaachisummaa isaa dhagahuu qofa odoo hin ta'in dhagahee jijjiirama amalaa mataa isaa irratti fidee dhiiga kan arjoomuu danda'u irratti ammas hanqinni bal'aan jira. Kanaaf immoo sosochiin garaagaraa sadarkaa biyyoolessaa irraa kaasee naannoo hundarratti hojiin kun bal'inaan hojjetamaa jira. Manneen barnootaa irratti abbootii amantaa irratti yeroo dhiyoonaas immoo abbootii amantaa wajjinis mariin bal'aan geggeeffama. Akka naannoo keenyattis yeroo yeroodhaan marii kana ni geggeessina. Marii kana geggeessaa isaanis akka hordoftoota amantaa isaanii akka barsiisanii aadaan dhiiga arjoomuu kun akka dagaaguu danda'u. Manneen barnootaa irrattis hanga ammaatti harki caalaan dhiigni arjoomamu manneen barnootaa irratti sunis akka itti fufuu danda'u yeroo yeroodhaan hubannaa ni kennamaa jechuudha. Baankiilee dhiigaa akka naannoo keenya jiranitti akka biyyaattis ni hojjetama. Yeroo ammaa kanatti immoo ji'a bitootessaa kana guutuusaa baatii arjooma dhiigaa jedhamee labsamee jira. Sosochiin kunis bal'inaan hojii eegalee jira. Baankoolii irratti baankii dhiigaa odoo hin ta'in baankii qarshii kufatu jechuudha. Baankii Abisiiniyaa, baankii daldalaa Itoophiyaa kanneen irratti baankiilee akka biyyaa jiran irratti sosochiin bal'aan geggeeffame dhiiga isaa arjoomaa jiru. Yeroo ammaa kanatti kun labsamuun isaa immoo faayidaa guddaa qaba. Maaliif yeroon ammarra jirru kun yeroo amantaan ortodoksiis amantaan musliimaas soomana guddaarra jiranidha. Yeroo kanatti yeroo hanqinni dhiigaa baay'ee nu mudatudha. Dhiigni yaa'u soomas ta'ee waan biraas ta'ee barbaachisummaan isaa yeroo hunda guyyaa guyyaadhaan ni barbaachisa. Daqiiqaa daqiiqaadhaan dhiigni ni barbaachisa. Namoonni immoo gaafa soomarra ta'an dhiiga hin arjoomani. Yeroo kanatti immoo hanqinni guddaan nu mudataa jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti kun labsamuun isaa amalli hojii baankii dhiigaas sosochii dadammaqina hawaasaa baay'ee barbaada waan ta'eef bifa labsiitiin akka hojjetamu godhamuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Bu'aa sirraa argaa jirra. Sababa kanaan warra dhiiga arjoomanis galateeffachuu barbaada. Ammas ganaadha jenii waan ta'eef
baay'inaan dhiiga akka arjooman yeroo biraa kan arjooman caala akka arjoomuu danda'an odoo ta'ee hanqina kana irraa bahuun hin danda'amaa jechuudha. Kan biraa immoo balaan konkolaataas baay'achaa jira. Balaa konkolaataa kanaan dhiigni barbaachisummaan dhiigaas baay'ee dabala waan ta'eef kanaafis baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hojiin kun cimee itti fufuu qaba waan jedhu hawaasni hundi qabachuu qaba jechuudha. Tole, mee keessattuu gaabbaan kun dhiigaa jiru naannoo Oromiyaa keessa dameelee adda addaa kan qabanii isaan kun yeroo ammaa kana sadarkaa akkamii jiru? Jalqaba irratti sochii hawaasaa murteessaadha. Tajaajila lammummaa kanarratti namuu qooda fudhachuu akka qabuuf qaamoleewwan adda addaa waliin marii gaggeessaadha kan turre jettanii jirtu. Hubannoo uumuudhaan wal qabatee hojii bal'aadha. Haa ta'uuti malee baankiiwwan dhiigaa dameeleewwan jiran irratti haalli jiru akkamii? Akka naannoo keenyaatti baankilee dhiigaa 14 qabna yeroo dhiyoon as baankii dhiigaa Maayaa fi Gimbii dabalatee jechuudha. Baankii dhiigaa 14 irratti sosochiin hubannaa uumuu kun gaggeeffamaa jira. Yeroo gannaa yeroo amallee hojii baankii dhiigaa tokkoffaa yeroodhaan kan murtaa'udha. Maaliif dhiigni yeroo baay'ee taa'uu hin danda'u. Dhiigni tokko arjoomame guyyaa 35 qofa kan taa'uu danda'u. Fuulduratti rakkoon na mudata jennee yeroo dhiigni argamutti baay'ee walitti qabnee kaayyachuu hin dandeenyu. Hojiin isaa idilee ta'uu qaba. Hojii idileetiin yeroo hunda sosochiin gaggeeffamee dhiigni kun walitti qabamuu qaba. Kanaaf baankileen dhiigaa keenya yeroo manni barumsaa banamu mana barumsaa irratti hubannaa mana barumsaa irratti uumuudhaan mana barumsaa irratti dhiiga ni sassaabu. Yeroo manni barumsaa cufamu iddoo waldaan dargaggoota adda addaa jiru. Hospitaalota keessatti, manneen amantaa keessatti, hawaasa bal'aa keessatti dunkaana dhaabuudhaan hojiin kun idileedhaan ni hojjetamaa jechuudha. Kanaaf yeroo dhiigni baay'een iddoo argamu yeroo sanirratti iddoo sanitti immoo hubannaa ni kennu jechuudha. Hubannaa kana bifa kamiin kennu tokkoffaa ispoortii garagaraa sagaleedhaan hojjechuudhaan lifleetii adda addaa marii geggeessuudhaan abbootii amantaa wajjin akkasiniin jedhe yeroo ammaa kana akka duraan irraa xiqqoo fooyyee qaba hubannaan miidiyaadhaanis ni kennama namni hin dhaga'a garuu dhaga'uu qofaa miti kan barbaachisu dhiigni kun namni tokko dhiiga yoo barbaade dhiiga argachuun isaa dirqama maaliif waan biraatiin bakka bu'uu hin danda'u dhiigni kanaaf dhiiga kana argachuudhaaf namni jijjiirama amalaa fidee kennuun maal jedhama dirqama jaalalaan dirqamtee gootu jechuudha akkas ta'uu qaba garuu dhiiga arjoomuu kanaan immoo namni waan miidhamutti fakkaata garuu dhiiga arjoomuun faayidaa hedduu qaba faayidaa kanas hubatee ilaalcha hawaasaa keessatti dur kan ture maanni amma namni tokko hanqinni dhiigaa yeroo mudatutti furuma keessaa fuudhu yookaan immoo gosuma taanu keessaa dhaqanii dhiiga arjoomu kanaan lubbuu nama kanaa bararuu hin dandeenyedha haa ta'u malee amma waan jiru kanarratti akka amma wanti kun hin jiru yoo firarraa fuuna ta'e namni fira hin qabne akkam ta'a gara biraatiin immoo rakkoo biraas qaba kun maaliif dhiigni ulaagaa qaba cal jedhamee namni tokko dhiiga kennuu barbaada jedhee waan dhufeef qofa irraan fuudhama. Ulaagaa sana yoo guutuu dhabaate ulaagaan tokko immoo kan icciitii barbaadus jiraachuu danda'a rakkoo fayyaa wajjin wal qabatee wantoota jiran nama sana amma kennuu fira isaatiif kennuudhaaf dhufee hin danda'u rakkoo fayyaatiin jedhamee namatti himuun illee hin rakkisa. Kanaaf wanti sun hafee jira. Waan yeroo barbaadus miti. Tokkoffaa yeroo namtichi tokko dhiiga barbaadu qofa firri sun dhufee hin kenna kan jedhu dhibeen immoo yeroon kennanii jira daqiiqaa 5 keessatti nama saniif odoo qaqqabuu qabnu dhiiga sana aga qopheessinutti namni sun nu jalaa darbuu danda'a kanaaf dhiigni yeroo barbaadamu sanatti ganaa dhaqamee kan barbaadamu odoo hin ta'ini jalqabumaa waraabamee qulqullinni isaa eeggamee piroosesii qaba dhufee dhiigni sun teestiin garagaraa hin gaggeeffama erga nama tokko irraa ulaagaa dhiiga arjoomuu qabaate dhiigni irraa fuudhama dhiigni erga fuudhamee booda immoo gara baankii dhiigaatti dhufee gosa gartuu dhiigaa isaa adda baha gartuun dhiigaa garagaraa jira
inni biraan immoo dhibee irraa bilisa ta'uusaa adda baafama. Erga adda baafamee qulqullaa'ee booda ready blood jedhamee dhiiga kennuudhaaf qophaa'e jedhamee firiijii addaa firiijii raabsaa keessatti galaa jechuudha. Achitti hospitaalonni request isaanii qabatanii dhufanii gaafannoo isaanii fudhatanii dhukkubsataadhaaf ni kennu jechuudha. Dhiiga qophaa'e. Baankii dhiigaa qofatti miti. Hospitaalonnis mini blood baankii kan jedhamu baankii dhiigaa xiqqoo jechuudha hin qabu sadarkaa hospitaalatti. Emergency kan amma sababa balaa konkolaataatiin ta'uu danda'a. Haadha deessuu amma yoo fudhanne dhiigni garmalee yoo sirraa dhangala'e dafnee dhiiga san kennuufii danda'uu qabna. Yoo hin taane haga baankii dhiigaa dhaqanii fidanitti lubbuunis darbuu waan danda'uufi mini blood baankiinis sadarkaa hospitaalotatti jira. Emergency blood achumatti qabatu jechuudha. እና sadarkaa kanaan tajaajilli isaas kan kennamu jechuudha. Akkasumas taane kana baankiin murtaa'uun isaa kanaaf barbaachisa. Kana hubatame gaarii. Namoonni amma hubannoo qaban yookaan achi muuxannoo dhiiga arjoomuu qaban homaatti hin fakkaatu. Ji'a sadii illee kanneen dhiiga gumaachan hin jiru. Garuu akkanumatti namoonni hubannoo isaan qabne dhiiga arjoomuu yeroo jedhan fagoomatti kan sodaatan hin jiru. Egaa gama kanaan bu'aawwan argamuu malan jalqabarra nu tuqaadha. Kan turtan keessumatti inni guddaan boqonnaa sammuudha. Hojiin tajaajila lammummaa kamiyyuu aara galfiidha kan namaaf kennamu. Dhiiga arjoomuun lubbuudha kanatti baraartu. Kanaaf namatti tola. Sanarra darbee garuu ogeessonni waan kaasan hin jira gama fayyaatiin faayidaawwan kanneen hin jira waan jedhan jira waan ta'eef isa kanatu ifa nuuf godhanii namni dhiiga arjoomu tokko faayidaa gama fayyaatiin qabu maalidha? Faayidaa arjooma dhiigaa yoo laalle kan dhiiga fudhatuufis kan dhiiga arjoomuufis faayidaa qaba. Kan dhiiga fudhatuuf yaa namni tokko lubbuun isaa baraaramuu isaarraa kan ka'e faayidaa achirraa argamu sadarkaa maatiirraa ka'e hanga biyyaatti argamu ni argama. Gama nama dhiiga arjoomu sanaaf immoo faayidaa guddaa qaba. Faayidaa sana faayidaa qaamaa yookiin faayidaa fayyaa jennee ilaaluu dandeenya. Physical and health benefit of blood donation jennee jechuudha. Physically cooma hin barbaachifne qaama keenya keessatti akka hin kuufamne gochuudhaan namni sheeppii gaarii akka qabaatus ni godha. Dhiiga arjoomuudhaan immoo namni gammachuu sammuu akka argatu ni godha. Kuni fiiziyooloojiidhaanis wal qabachuu danda'a. Fiiziyooloojii jechuun dhiigni keenya dhiiga gubataa, seelii du'aa, seelii dhiigaa kun yoo arjoomuu baannes ni du'a qaama keenya keessatti xurii ta'ee ta'a. Inni sun dafee nurraa bahuu isaatiin circulationin keenya isa sochiin dhiigaa jechuudha qaama keenya keessatti si'ataa ta'a. Active circulation qabaanna. Kanaaf sammuun keenya hin cuucamu gammachuu qabaanna. Gammachuu yoo jennu gammachuu nama sana fayyisneef qofa odoo hin ta'in gama fayyaa wajjinis wal qabatee qaamni keenya xuriin isarraa bahuu qabu yeroodhaan bahuu isaatiin nyaata wantoota barbaachisoo qaama keenyaaf immoo dafee qaqqabuu isaatiin faayidaan isa fayyaatti argannu jira jechuudha. Circulationin keenya active gaafa ta'u yaa dhiigni nyaata baatee deema xurii immoo qaama keenya keessaa akka bahu isa baatee immoo hin deema waan ta'eef kanaanis fayyaadhaan wal qabatee faayidaan argannu jira. Inni biraan kuufama ayiranii hir'isuudhaan dhibee kaansariirraa parsantaa guddaadhaan akka hir'ifamuu danda'u qo'annaan garaagaraa ni agarsiisa jechuudha. Dhibee akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa san amma faayidaa amma durseetu keessanaan circulationin keenya active ta'uu isaatiin dhibeen dhiibbaa dhiigaa akka nu hin qabne taasisaa. Dhibeen sukkaaraa, dhibeen onnee tasaa heart attack kan jennu san parsantaa guddaadhaan nurraa hir'isuu danda'a jechuudha. Kana barbaannee kan goonuudha. Namni kennaa jedhee nu kadhatee odoo hin ta'in nuti ofii keenya odoo kana beeknee yeroo hunda arjoomuudhaaf silaa barbaannee bakka baankiin dhiigaa jiru deemnee fayyaa keenya eeggachuudhaaf jennee kan kenninudha. Inni biraan immoo fayyaa keenya sakatta'uudhaaf namni dhiiga arjoomuudhaaf gaafa deemu hin ilaalama.
dura waan ta'e ilaalamu jira qorannoo adda addaatu jira yeroo ammaa kana dhibeen hypertension dhibbaa dhiigaa yaw mallattoon qabu waan ta'eef namoota baay'ee irratti mul'achaa jira dura umriidhaan namoota umriin isaanii gurguddaa ta'edha amma ijoollee irrattis jira namoota dargaggoo irrattis in mul'ata waan ta'eef isa sakatta'amuun bilisaan jechuudha qarshii tokko osoo hin kaffalin gosa dhiigaa isaanii gartuu dhiigaa laallamuudhaaf kan biraammoo erga dhiigaa arjooman booda baankii dhiigaa keessatti post donation counseling kan jennu jira bu'aa dhiiga isaanii dhibeerraa bilisa ta'uusaa sagantaan itti himamus jira jechuudha. Hojiin kun bal'inaan baankii dhiigaa irratti hojjetamaa jiru garuu hojjetamuu kan qabudha maaliif namni dhufee bu'aa isaa dhaggeeffatu baay'een hin dhufu waan ta'eef carraa kanaan hawaasni tajaajilli kunis baankii dhiigaa keessatti akka jiru baree bu'aa dhiigaa isaa dhibee HIV irraa dhibee sifilis dhibee hepatitis yeroo ammaa kana parsantaa guddaadhaan kan argamaa jiru dhibee kanarraa bilisa ta'uusaa qarshii tokko osoo hin kaffalin beekuu danda'a jechuudha kanas akka bu'aatti lakkuu dandeenya. Baay'ee hubannoo gaariidha. Inni guddaan maanni hawaasa keenya keessa hubannoon jiru haala kana yoo hubatame faayidaalee akka qabu tokko gaafa qoratamuu deemtu gaafa dhiiga arjoomuu deemtu qorannoowwan adda addaa akka jiran inni kun immoo siinsi fayyadu akka danda'u qorannoo bilisaatiin illee maallaqa ittiin baasee of beekuudha amma namoonni keenya baay'een namoota hedduu biratti kan mul'atu maanni yeroodhaa gara yerootti qorannoo taasisuu dhabuudhaan dhukkuboonni adda addaa irratti mul'achaa deeman addadumaan immoo rakkoo adda addaatiif isaan saaxila. Kan lalatti xiqqeessuu yeroodhaan to'achuu dandeessu erga sadarkaan isaa fagaatee booda to'achuu yeroo dadhabamu mul'ata. Egaa mee gara baatii bitootessaa kanatti immoo asiisin hadeebisnuti erga bifa duulaatiin eegalame kan bara kanaa torban tokko lakkoofsisaadha kan jiru akka milkaa'aa jirtu guyyoota hafan kana keessattoo maal yaaddanii jirtu kan jiru tunuuf kaastanii. Sosochiin ammas baankilee dhiigaa hundarratti yaa akka biyyoolessaatti kan labsame sadarkaa biyyoolessaatti sosochiin gara garaa gaggeeffamaa jira baankiin dhiigaa biyyoolessaas akka naannoo keenyattis biiroon fayyaa keenyas sosochii kana baankilee dhiigaa hundarratti gaggeessaa jira mariin gara garaa keessattuu abbootii amantaa wajjin yeroo soomaarratti namni baay'een dhiigan arjoomu kanaan dura haala jiru irratti jechuudha. Garuu yeroo baatii soomaa ammoo yoo ilaalle yeroo wantoonni gaggaariin wantoonni eebbifamaan waaqa birattis nama birattis nama eebbisiisuu danda'u kan itti hojjetamudha waan ta'eef yeroo soomaas akka arjoomuu danda'a. Maaliif barbaachisummaan dhiigaa kun sooma waan ta'eef hin dhaabbatu waan ta'eef jechuudha. Kanarratti sosochiin bal'aan gaggeeffamaa jira. Maybe baankilee dhiigaa naannoorra jiranitti wanniin kanaan dura namoonni soomarra jiraatanii arjooman lakkoofsi isaa baay'ee xiqqaadha. Garuu naannoo Finfinnee kanatti baankii dhiigaa biyyoolessaatti muuxannoon gaariin jira. Namoota amantaa musliimaa irrattis naannoo masjida Anwaaritti gumiileen adda addaa kan dhiiga arjoomus jiru isaanis jiranii waan ta'eef amantaa ortodoksii irrattis yeroo sooma hiikan sa'aatii san irratti dhiiga arjoomuun hin danda'ama waan ta'eef baankileen dhiigaa keenya sa'aatii kana irratti sa'aatii hojii godhatanii hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf dhiiga arjoomuun hin danda'ama waan jedhu kana hubannoon kennamaa jira. Ammas carraa kanaan immoo hubannoo kana argatanii hawaasni bal'aan dhiiga arjoomuu qaba. Hojiin kun eegalamee torbaan tokko gaheera baankilee irratti baay'inaan kan hojjetamaa jiru. Garuu lakkoofsi isaa ammas kan barbaadamu bira gahuu baatus hojjetamaa jira jechuudha. Egaa ifa tajaajilli lammummaa keessumaati yeroo gannaa bal'inaan hin gaggeeffama. Waqtii boonaasiin hojjetama. Garuu bal'inaatiin dargaggootas namoota kaanis hin hirmaachisa waan ta'eef tajaajila lammummaatiin hojiilee hojjetaman keessaa tokko arjooma dhiigaati. Erga wanni kun yookaan tajaajilli lammummaa kun hojiirra oolee sirriitti waggaa waggaatiin lafa qabatee hojjetamuu jalqabame tariitii fooyya'insi jira laata wanti abdii namatti tolummoo irraa argamaa jira hojii kanarra. Keessattuu amma kallattii kanaatiin tajaajila lammummaa kanarratti namoonni qooda isaanii akka baaniif dhaabbilee adda addaa waliin hojjechaa jirantu irra caalatti bu'aan kallattii kanaan argamu. Yaa akkuma beekamu amallee hojii baankii dhiigaa
hojii hubannaa uumuu hubannaa wajjin wal qabata waan ta'eef hirmaannaa qaamolee garaagaraa barbaada. Hirmaannaa kana immoo cimsuudhaaf namoonni fi garaatiif ta'an namoonni akka hoggansa siyaasaa abbootii amantaa kunniin irratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Hojiin tola ooltummaa gannaa kun erga labsame booda jijjiiramni guddaan jira. Baankii dhiigaa keessatti anis waggaa 5 hojjedhee jira. Jalqaba yeroo jalqabamurraa waggaa 5ffaatti gaafa ilaalu tirendiin isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Jijjiirama ajaa'ibsiisaatu dhufee jira jechuudha. Barana keessattuu baay'ee hojjetamaa ture hojii tola ooltummaa gannaa kun erga labsame hoggansi sadarkaa hundarra jiru hojiin kun hojii kiyya jedhee sagantaa hoggansi hojii kana hojjetee isaan madaalamutti hojii kan abbummaadhaan fudhatee hojjechiisaa ture jechuudha. Kan biraa dargaggoonni dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen immoo waldaaleen garaagaraa waldaan arjooma dhiigaa jira. Hojiin arjooma dhiigaa kun waldaalee garaagaraa ijaaruunis keessa jira waan ta'eef waldaaleen kunniin baay'inaan irratti hirmaatanii hojjechaa turanii jiru jechuudha. Biqiltuu dhaabuu hojiiwwan tola ooltummaa kaawwan wajjin wal cinaa hojii arjooma dhiigaa kunis akka hojii tokkotti hawaasnis beekee akka hojjetu. Hojiin kun hojjetamuun isaa faayidaa qabu san hubatee maaliif yeroo arjoomni dhiigaa geggeeffamu dura hubannaan ni kennama waan ta'eef jechuudha. Hubannaan kennamu sun immoo bakka hawaasni walitti qabameetti waan ta'eef hojiin kun sadarkaa manneen barnootaa qofarratti dhaabbachuu odoo hin ta'in hawaasa birattis akka seenuu danda'u hawaasa irrattis akka hojjetamuu danda'u karaa banee jira carraa guddaa ta'ee jira jechuudha. Innaa jijjiiramni baay'een jira. Hojii arjooma dhiigaa aadaa dhiigaa arjoomuu kana aadaa goonee qabachuudhaaf akka hojii wal gargaarsaa biyya keenya akka naannoo keenyattis wal gargaaruun hin jira. Namni Itoophiyaan wal gargaaruudhaan beekamti. Garuu arjooma dhiigaa irratti hin turre. Waan biraa irratti ture. Akkuma sanitti immoo arjooma dhiigaa kanas aadaa akka godhatuuf wanti abdii namatti tolu jira jechuudha. Hojiin kun baay'ee milkaa'aa ture. Carraa kanaan ammas namoota kanarratti hirmaatanii qindeessaa turaniif galateeffachuu barbaada jechuudha. Tole egaa hawwi gara xumuraatiitti finnee jirra. Mee keessattuu egaa sosochii kana milkeessuudhaaf egaa hawaasnis dhaabbileen adda addaa manneen barnootaa waliin qindoominaan hojjechuun murteessaadha. Kanaaf hawaasni hunduu gahee isaa akka bahuuf tajaajila lammummaa gama kanaan jirrutti qooda isaa akka bahuu fi akka hirmaatuuf immoo akka dhaamsaatti. Akka dhaamsaatti kan dabarsu yaa'u namni dhiiga arjoomurraa kan baqatu dhiiga arjoomuu kiyyaan nan miidhama jedhee waan sodaatuuf. Dhiiga arjoomuun garuu faayidaa guddaa qaba. Faayidaa duratti tuqee hunda saniin olis ni qaba. Kanaaf dhiiga arjoomuudhaan hin miidhamu kan jedhu san jalqaba irratti hubachuu qaba. Kana hubachuudhaaf fakkeenya tokko kaasuu barbaada. Namoota kanaan dura yeroo hedduu dhiiga arjooman fakkeenya godhachuu. Namoota kana yoo kaasne sadarkaa biyyattiitti aga ammaa riikardiin jiru nama yeroo 107 dhiiga arjoomeetu jira. Akka naannoo keenyattis nama Qaadee Adam jedhamu naannoo Jimma jira. Innis yeroo gara 100 amma garasitti siqee jira. Dubartiinis jirti. 100 ol kan arjoomte jechuudha. Sister Assaggaas jedhamti as hojjettu baankii dhiigaa biyyoolessaati. Namoota kanneen fakkeenya godhachuun barbaachisaadha. Dubartiin deessu dubartiin hoosiiftu hammana yoo arjoomte namni kun immoo yoo arjoome miidhamu kan jedhu san hubachuun hin danda'amu. Fakkeenya yoo fudhanne nama yeroo 100 arjoome san kan inni arjoomaa ture ml 450 waan ta'udha yeroo tokkotti kan arjoomu. Isa san odoo yeroo 107 baay'ifne ml 450 san gara liitirii 48 akkana dhufa. Namni tokko immoo namni fayyaa qabu tokko dhiiga qaama isaa keessatti baachuu danda'u liitirii 5 hanga 6dha. Kanaaf namni kun odoo kan isaa liitiriin 5 fi 6 sun hin tuqamin liitirii 48 waan ta'u san arjoomuu isaatiin nama lubbuu baraaree kan isaas hin miidhamne nama biraas fayyade dhiigni sun silaa kan gubatee badee xurii ta'ee gatamu jechuudha. Garuu lubbuu nama 107
hambiseera jechuudha namni kun. Kanaaf kana akka wanni itti kaasu barbaada miidhaan qabu hundi keenya arjoomnu dhiiga arjoomu kanarratti haa hirmaannu waan jedhu dhaamsa dabarsa. Hedduu galatoomaa isiniin jenna adde Samiiraanii heeyyamamaa taatanii irra deebiin waan istuudiyootti argamtanii fi ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa baatii bitooteessaa keessaa tajaajila lammummaatiin keessumaati ji'atti dhiigni arjoomamu ta'uusaa sababeeffachuun qophii addaatiin istuudiyootti argamnee dhimma kana kan isin biraan dhaqqabsiisne isin haga xumuraatti waan nu hordofaan waliin turmaata taasistaniif galata argadhaa isiniin jenna.